Ta'u akkam jirtu fayyaa keessaanii nuti jirra galata waaqa. Har'a immoo guyyaan keenya sagantaa mulluu affeeluu qabna jechuudha. Kanaan dura maal jettanii koomentii jalatti yeroo mulluu sana hojjettu nutti agarsiisii hojjedheen beeku kan jedhu koomentii tokko dubbiseen ture. Kanaaf ilaala akkam akka ta'e akka biyya kanaatti mitan akka biyya keenyaatti jechuudha. Aadaan Wallaggaaf Shawaa garaagarummaa qaba. Kan biyya kanaa akka kanaa miti. Kan biyya keenyaatti immoo addaa jechuudha. Kaleessayyuu ture jedhan biyya kanaa garuu biyya keenyatti Wallaggatti har'affeelu borimmoo nyaatamaa jechuudha. Innaa distii kunoo sileessineerra abidda afuuffanna. Mismaarri kun immoo distuu keessa kan baay'e. Innaa akkuma mul'ata miti. Akkuma argitan kunoo distii sileesseen jira. Bishaan itti naqee bishaan danfee jira. Bishaan sadanfuu qaba miti dura bishaan danfee jira. Kan fuulduratti argamu kun immoo boqqolloo miiceen jira jechuudha. Amma miiceen jira. Boqqolloon kuni dura hin taffagamee isa booda qolli isaarraa quncee caccabee soramee maal ta'e miicamee qulqullaa'ee haala kanaan caccabsinee jarraan miicee bishaan sakka keessaa cufuuf muka kanatti fannisee jira. Kuni boqqolloodha. Kun boqqolloodha. As kanatti immoo kuni baay'een affeelu ani sababni isaa beektu waan ta'eef baay'een hin qabnu. Ollas tokkuma qabaachuun keenya nafu. Innaa kun immoo qamadii taffagamaa. Argitanii qamadiin taffagamee soramee irra dibamee shashakamee akkasitti qulqullaa'ee jira. Ganaan miica. Inni itti aanu immoo isa kanaa jechuudha. Biqilaa kakkaamaa. Biqilaa kakkaamaa. Kunoo isaan kana lamaanii yeroo tokkotti miti kan itti namu. Yeroo tokkotti miti tartiiba qaba. Jalqaba boqqolloo kanatti naqanna. Isa booda hin bishaata. Yeroo boqqolloon bilchaatu gara bilchaachuutti dhufu qamadii keenya miiccineetu itti naqanna jechuudha. Qamadii umarratti yeroo irraa ba'uu gahu kikkiin biqilaa dafee bishaatan beektu waan ta'eef kikkii biqilaa keenyas miiccineetu itti naqanna jechuudha. Isa booda walitti marqama. Kan nyaatamu har'a miti boruudha. Maaliif har'a marqameetu walitti qabatee bula borus akkam akka ta'e walumaan ilaalla walumaan nyaanna amma boqqolloo keenya itti naqanna. Aarri garuu na barbaada yeroo baay'ee. Kana isiniin jedhaa kuni tartiiba mulluu maal jedhama? Mulluu bulgaanii affeeluuti jechuudha. Gulbaanii moo bulgaanii jedhama. Akkasii amma boqqollootti naqna. Qoraan gurguddaa isatti naqanna. Qoraan akkas mara jalatti bobeessuun hin ta'u. Lafuma naa kaayisuuki bakka naa waraabol qabeeti. Hojiidha waan ta'eef qosokkosoo maayira barreen eegamaa gochuun hin danda'amu. Argama miti garuu distiin illee innaa gaayis. Qoraan immoo itti baay'isoo hin taane tokkoon jala kaa'u maaliif dhamala dafee bishaachuu qaba. Hin gubata. Jalatti hin qabata. Akka hin qabanneetti godhannaa jechuudha. Kanaaf amma boqqolloo itti naqa. Kushiinaa keenyas ilaala. Mana manguddoon fakkaatu. Suphee yeroo baay'atu. Qodaa akkotun kushiinaa keenyas ho'ifachaa jirra. Yaa aduumsima keessa xarannii maal goonee itti fataa gochaa deemaatii jirraa jechuudha. Amma boqqolloo itti naqa. Miicee bishaansaa wayyoo. Haala kanaan keessaa cubee jira. Itti naqaa jechuudha. Abiddi immoo akkana gubee isin akkanatti hin kolfine. Bishaan isaa gingilchaatti keessaa calale. Keessaa calalamuu qaba. Sirriitti qulqullaa'uu qaba jechuudha. Hidhaanii kunooti haala kanaan itti nam'aa. Isa booddee itti qadaadannaa jechuudha. Akkasitti qadaannee boqqolloo kana bilcheessina dura. Qoraan suutannee itti bobeessina. Akka hin gubanne jala isaatti akka hin qabanne dafee qubata. Mulluun inni akkasii jechuudha. Kanaaf akka nu jalaa hin gubanne cilaatti ilaala'a. Isa booddee akkuma isiniin jedhe step by step tartiibaan kun miicameetti nama dura boqqolloo yeroo bishaatu qamadii kana
Kuno taffagamee sinin jedheera kan funaaname tontaane taffagamee maal ta'etu akka sadaabboof hojjetatanii taffagamee jira. Yeroo boqqolloon bishaatu qamadii kana miiceetiin bishaan isaa keessaa cuufee itti naqaa. Yeroo inni bilchaatu immoo dhumarratti beeqilaa kana jechuudha. Kuno isa kanatu itti nam'a. Isa booda intinaan maqaa isaayyuu duqqusii yookaan bixbixaadhaan hojjetama. Dhumarrattis immoo akkam akka ta'e isiniif qabanneetu dhufnaa jechuudha. Tartiiba mulluu affeeluu akka naannoo natti guddadhe yookaan akka safara keenyaatti akka kana fakkaata. Biyya kana ammoo akkas miti. Kaleessa namni nu fidee ture normaalii mulluu qamadii fi beeqilaa utuma hin taffagamiin akkasumatti walitti dabalamee feelameera jechuudha. Akkasii jedhani biyya kana nuti immoo akka biyya keenya yookaan akka naannoo itti guddanneettidha kan nuti hojjechuu qabnu. Yaa kun istoof irratti hojjechuun hin danda'amu. Tokkoffaa dafee hin bilchaatu. Istoof irratti illee ulfaata hin qoxxorallee. Kushiinaan akka kanaa dirqama nama barbaachisa. Kan qoraanii mulluu affeeluun kana fakkaata. Bakki isiniin galle jira jedhee yaadu yeroo kun bishaatee qamadiitti dabalama. Qamadiirra beeqilaadha. Dhumarratti walitti marqama. Sana booda hin baasnaa boru akkam akka ta'e akkamitti akka nyaatamullee yoo barbaadan ta'e isinuma waliin dabarsuudhaafi kana fakkaata viidiyoon keenyarraa nagaa fayyaa ta'a baay'ee.